ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ኢንሻአላህ ጀዛ ሳኒ ረብራ አርከተን ጀቹ ኑቲ ሰበበ ሳኒቲፍ መቃሌን ኑንበቱ ኢንሻአላህ ዋን ጎኑ ረጋ ወሊን ጎና ተና ومان تاني لك مبارك مالتي اوكي ندو فمباركي سي وبلين كينيا غرتي مدو ورا غرتي ان شاء الله اداما جيرانيس خلتيدان أركودف جراتن خلتيدان إسانتي دبچودف جرانا يا رب جي واهنده ترتيبان إسن تغرسيف ناججو ديفما تولي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagana gandufte mubarak kenya welcome diada bagana gande darustas me khallatuman inshallah ta'ala obalayen kenya khan managarte hakima jiru fi warragarte achi jiru rahis odu daga hudaf jiratan namotan garte online khana gubbade de mani wan adda barreysani maqaballeessa kana oofaa jiranis akka waan kana hin dandeenye isaan agarsiisuudhaaf jiran akka gartee ummata achi jiru saniif yaaduu fakkaachuu barbaadan ammoo never ever san hin taatu akka ummata saniif yaadee fakkaatee dhufee asitti hoggaa akkasitti onnee dhawatee maallaqa hatuudhaaf asirra dhufan maarree godhuudhaaf asirra dhufan hoggaa joosan ummanni gaa walloodhaa warri nuti gargaaraa jirru Oromoodha. Kan nuti gargaarsisaa jirrus Oromoodha. Kan dhukkubsachaa jirus, kan miidhamaa jirus, kan du'aa jirus Oromoodha. Kan bahee ammoo maqaballeessi kana oofaa jirus Oromoodha. Laata dhiiroo akkamitti obboleessa kare. Akkasi Mubaarak bagana gayaan dhufte mee murtiin tokko yoo jiraate ol seeni murtii. Dubbaddaa Mubaarak. bagana gando eddi ay wallahi wa billahi ali yaro siraso tanto bakkuma sinin jiratini korma male bakkas ni tawtu ma ndando mali bi nama ke sabu kitani ma asoftu amma na mon to ko ma jelu wanan dabi mi daga na nonam ni watolci oromo kenya ilma kenya ma sha Allah tala kenya yo inni balle semon oromo mi jena ma to mali ma الرافو لندوغا oromo mi jena mali ma shiftani ganda bra ko majira jiraachudha oromo kes namu oromo habuge namuti oromo aguge akka oromo nin bilisomne akka oromo bilisimma suru kabilisumatin wali nargire godi ana kanama tokkot oromo dum jira wan barbada lan jira male kanap oromo kessa deme oromo addan ko nu gargarsa na jirasi yero lal mubekhiya duris gaafa oromoon harkaa fi harma muramtees wallahi qorsha wanni adawiitiin muramne beekhi shirqoola adawiitiin muramne shirqoola ummata keenyaatiin muraman oromootu oromoo cabsaa bahee takkaa namni oromoo irratti duulee oromoo kophaa cabsee hin beeku namaan namuma isiitiin isii cabsa malee kun ammoo nurratti miti dabree jira kun ummata dabre san irratti malee ummanni kun ummata haareya siistama haareya خرا هاري عندي ما جرو خنا تيدا دبا ملي واتك قولون تنداني تو ساتري واني سماي تنغنا انتي تينو مرتا جيتني لبا تاتري وقال بدا جبچو دافي چابا اورمون هاغا يونا هاغا اما ساتي كنا چابي كيسافي ملكي اورمون ملكاودا بكيس اكرن جري من واوي اورمون غلي يوم ملكومني كم ملكي لو ربي متي نمو ماتو اورمون ما كيس كده ملكي دابي بوفاتي اورمون
أورمون قفتو كمين كيس أورمو كيس جرا نعم والله شكين قدين صح أورمو كيس جرا أنا في warra kanaa kana baasanii jechuun bareeda tokko jedha. Baasanii saaxiluuni bareeda tokko. Amma namoonni tokko tokko maqaa jala waamuun barbaadu malee namoota himatamaa kanaan dura hattummaadhaan himatamanii ana bira baay'een jalaa jiru fa'itii feesbuukii irra deddeemanii akkasi guyyaa haddaa gargaarsa dhiibnee fi jirra gargaarsa mana kootu. Mee maal hojjetan jarran? واتك مي يوجر بري كما دي بشن ولتي كمان كما دي بشن انا دبل استاذ وادا اسن رتنغل لغي سدي خنو فاكتي بربان نغا وري غرتي سلا مبارك مالك انياتا حمزه مالك انياتا جتني اسويتن مي غبا دب مشن غورا سنين دبشن نوتر دبلا اسوامتي استاذ حمزه كان اورمون جابي فتو قبا مالي بنجلي بيتو ان چلي سيرا غامبو سلابس موجي سانو رغادا سانو وانا كسيغان بيدنو والله تلاتانا نو ساني والله سنين تلاتانا نو ساني غربا هررجت تلاتي سوماليا كيستي نما اجيسي جده ميجده والله ربي دكنا كنا بيتسني كغدا غياتو كيسنا بالبلاني مبارك مالكني هذا غيره ابوني ما مسكين استاذ رمضان الجنين ده بقى مبارك لما يكون انا كده اتجمع سلالته مالك تشاغم غيره ايه سغيره ايه سامبيرا تكراني جني واني سيمبي وان اجايبات وانا تكار جيمبيني نمني كان دبراتي جورو فيكي سكلا غربانغو غند كوتي مالك تشي بقى اونلاين رتو نجنا استاذ كنت بقى بوريس تريبنا ايه مبارك هذا كمترين hojjetan deeman waliin arginu lamu hojjetan deeman du'aa godhan waliin arginu dhumee deegale maallaqni akkas ta'eera jedhee ana tutti hima malee deemeera akkas namaan biraan himatu siistama isaanii hin beektu waan hojjetan akkasumaan ilaalanii tilmaamu nama maallaqa namaa buteyyuu callisanii ilaha namni nama saaxilu ofitti amaneetu bara ofitti amanee ساعتي الدنيا كان راحتون إبتان لأن تيجي كنا كيسا قدي بقى ما ساتلو جتشون أو ساتلو رجال كبار أنا أكلتشون جتشون لا أفريم موسى تيجي راتو نمانج كنا في أستاذ كني ربي عمري سينادي رسو كندي كيساني يو أو كومبلينتي أو ولا مالي أنا دوكا بالاجرا بيتو أكيد غاري كري فورتي ولا جرو أستاذ أنا في جولين كني كومبلينت ولا Barecha kopling goda. Me kopling tap le goda me jara khani tap le goda. Mubarak beitani jara khani khana ngafaddu. Tap le goda ji ngafad. Nandu ban ali. Tap goda tap. Aku masih nal kita ni umat aku bakar kan itu Mubaraki balle patna kono जिंदगी सुनंदा वांगी जीवन मुबारकी बल्ले कम नजर रखवान नमक इमाओ की अक्सार इमा को बिचलती बक्को वाला अब्दुल्ला लिया जी कुमार बाबू जिला जी रनी वाला ला उस्ताद म्यूजिक वाला ओपरा उस्ताद म्यूजिक वाला तो ओपरा आईवा रिपोर्ट उस्ताद उसका हम कराई दो बता रहा है ये अगर सवाल वीडियो चैनल ሳደው ኮሜንት ላይ በሰደባችሁ ቁጥር ያባራችኋል ብሎ ያረጋችሁ ከዛ መግባታችሁ ማለት ነው። አንዴ ብሎ ካረጋችሁ ስለዚህ ደቂቃ ሰገሌ ደቂቃ አሁሪቲ በሌፊቱ ነንደው በቃ ሁንደቲ ግሩፒ ነመኩማ ዲበለ መቀቡ ሱብሃንአላህ ወላሂ ሐቀቀ ባናን ነምኒ ቢየ ዱንያ ረጅሉ ነመን ነንደው ወሮ ጀደሙ አከሚት እንጀዳን እርገሲ አከሚት የዱንያ ረጅሉ ንጅሩ ተኮ أستاذ زمزانة كعبتني يوم بان أكملت أستاذ زمزانة دبان جل أدري أبدا حكا هكذا بيسانا نكفو كوبا حكا كمنا لما جيب ننجن لما جيسان جن سنورا ميدا مكين أستاذني أستاذ زمالا ليجي قريبو أني قلم ملء
meeshaa wayooti isaan bitanii kennanii fi galan hin jiru dhaqanii arsanii galaan gubatee bu'anii galan kanaaf ummanni keenya wal bira dhaabachuu barbaachisaadha na duuka deemanii riippoorti godhaa jiru amma asitti riippoorti wala godhan kan ustaaz Hamzaa kan warra gastii seenu naa waliin riippoortiidha qophiin gootan akka waan mana koo gootaniiti maaliif mana kanan jira waan ta'eef kanaaf qophiin kennu godhaa fi hundi keessanii qophiin kisheer nu godhaa nama mana godhati nu waama aslii waama qoy yaame akkasi jara keenya qophiin godhaa taap godhaa itti oofaa namoonni gargaarsii ila beemoo jettanu jarri miiliyoona 7 funaana miti ummata walla buqqisuudha akkas wallahi oromoo isa kaleessa gargaaraa ture obboleettii keenya ayyaantu dheengadda gargaara birrii tokko irra barbaanna isiidhuma irraa birrii tokko barbaanna oromoo miiliyoona 60 lakkaa'amurraa miiliyoona 60 lakkaa'umna bakka shakkii takka malee hospitaala jiru Aliasani kuma libba miti kan lakkaa'u barbaannu. Miiliyoona 60 maqaa Oromootiin akka ta'an inni dhukkufatee mana yaalaa jiru birrii tokko firriirraa kennu. Kun asliin ni fedha. Oromoo miiliyoona birrii tokko barbaanna. Yookaan 30 ilaalu sirreessa boogilii ilaalaati. Ustaaz yookaan 20 ilaalu sirreessa. Miiliyoona 7 walloon buqqisuudhaaf qopheessan miti. Miiliyoona 70 walloon gadhaabuudhaaf funaannanu. Inshallah. السلام عليكم Ustaaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدا أرارا بغنا قان دفتن خليف أصلي عندي خيسن بغنا قان دفتن جرخين ما دقيق بغنا قان ويدن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bari duratti haasawu دقيق متكا نايمتني sallam la maanta kana rafu dike dallikin jiru sooma idinitti ulfaate mo aari qabda ma isin gurraachate fuun سواء تكدويس عند دور ربي يونا دويس فولي خيان دويس استغفر دبدا قدا خيني دبدا ما واي وانا هاتي وما وان سنة را دبچ جراس لي خيني وما دران التجرسن هاي أنا ترو أما وان دعاء هكذا بيتوكو دبچوراتو نرجرجيتي يادا أستاذ حمزة سنيفين قويا لمن كناس سندراس لالات تره واني قرتي علمنا ما خقران نما دغاو فارسون هدو نما تورفاتا دغا ربيتي نسنيجا صح علمنا ما خقران نما دغاو فارسون چوبو دليد هاتا همو نندر كميتي وانندر كميف جچا واجچو برباد انا في مبارك akka oromummaa dhiiga waliin qabnu irraa hafe waliin beeyu namoonni gartee waan biraa hojjetan hedduutu jira kan isa fakkaatan hedduutu jira garummoo yeroo hedduu namoota gartee geema yookaan geemeroota taphatan kana namni oromoodhaa imeejiin gartee qabuuf kan biraati akkasi akkaan beekuttiin ba'an ammoo waan gartee mubaarak oromoo keessatti ta'e hanga tokko dafeellee naman faarsu namni hangi tokko warri na beeku numa jira jeetii yaada nama faarsuuf dafee hin jarjaru namni kuni nama gartee oromoon maxxanfachuullees jabeeffachuullees qabdu ani nama gartee dubbii tiktookii kanallee guddaa irraa waabee waan akkasitti irraa waabee humti waan hin gartee keessa seenee irratti waa dubbatu siyaasaati waa'ee dhimma keessaafuuhu warra gartee oromoota walloo kana gubbaa irratti waan gartee jaarmeeni siyaasaadhaa kamuun godhin godhaa jira namni kun isinis dabalatee namoota biraati hundi keessatti dandeettii adda addaa qabdan garummoo awaamata akka qofaan isinin jira ilmi namaa nama keessa jiru yoo dhabde qofa beekuu dandeenya namoota gartee fakkeenyaaf akka mubaarak kana silaa inni gurraana dhaga'uu baate gaariidha yoo qabaachuu baatanii oromoo miti namni biraa qabaate yookaan ammoo gartee ustaad Hamzaa namni biraa qabaate hoo tarii gartee immoo nuti kun beektan numa hinaafnaa jechuu waan sanitti ammoo waan qabnu takka firratti beekaadhaan jiru
Sidaammoo waan kana dheengadda gartee Mubaarak Musammaadhaa irratti koordineet godhuu baate waan san irratti halkanii fi guyyaa hangam takka kan irra daddabaa jiru niin arka. Obboleeyyan kiyya. Namni kun nama dandeettii qabu, nama rabbiillee dandeettii kenneef. Waan gartee rabbiin namaa kenne tokko amanuun gaarii. Walitti hinaaftanii wal ajjeesuun faayidaa takka illee hin qabdu kan kana duraatu miidhaan kana duraa Oromoo irra ga'ee kan Oromoo if duuba deebise kana. Waa hedduu tan gartee namoota arraanta nama maqaa isaanii kaafneen dubbanne kan dubbummaan gartee walitti hinaafuu Oromoodhaatuuf lafarraa galchite beeyin. Anugaa rabbiin isin hin jaa. Isin warri geemarootaatiis, isin warri biraa kaaftaniis Oromooninis. Namni kun nama gartee Oromoon jabeeffachuu qabdu keessaa nama tokko. Waan fedhe haa godhu akka fedhe haa ta'u. Boru tarii gartee faaruu har'a faarsite kana si sheenee suni malaahii namni jechuu ni danda'a. Irran kaayanne. Garuu guyyaa tokkoof yoo Mubaarak Oromoo ta'ee isaa wajjin guyyaa tokko na boonsuun isaa naa gayaadha. An akka nama tokkootti na dhagaa jirtan jeetumaa naman. Dheengadda akka nama tokkootti akka Oromoottis gurra nuti hin qabne nutti goote. Obboleessa kayya. Ani nama bara dheeraa dubbii siyaasaa kana keessa jiru. Ustaad Hamzaan Faanni beekan. Nama jaarma siyaasaa keessa illee ammallee jiru. Haa ta'u. Obboleessa kayya. Waa takkaan siin jaa. Coraa gartee naachaa rabbi si yaa kenfatamu. Dhuguma rabbiin siin jaa. Si duuba jirraa Oromoon jettu sana osoo hin ta'in yoon ana akka nama tokkootti isinirraan gabaabsa. Akkuma Oromoottu if keessattis jabeeffadhaa walillee jabeeffadhaa. Gaafa rakkoodhaa kan ittichi deebitan Ustaad Hamzaa Mubaarak Musammaati. Namoonni kun instituushina. Geemuma qofa taphatanii warri jee ilaaluus ni jiraa beekaniis ilaalchuu akkasiitiin qabaachaadhaa ture. Yoo gartee rabbii isinii hime wal jabeessaa walillee jabeeffadhaa. Garuu Mubaarak akka nama tokkotti waa tokko qofa siin jeedin bakka kanarraa gabbuu barbaadu. Obboleessa kiyya dandeettii rabbi sii kenne Oromoo ta'uun keetuu hedduu na boonsa ammallee jiraadhu borullee jiraadhu. Hanga dandahametti dirree lolaarra waliin jiraanne si wajjin wareegamaa jechuun danda'u ammoo waan dandeenyu si cinaa jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Ulfaadha galatoomaa. Galatoomi gadaa keenya hedduu galatoomi. Dhiiraatu qixxee dhiiraa beeka jaan galatoomi wallahi. Welcome Kaliifoo Makkii Murtii Burqaa Baddaa Baalee bagana gayaan dhuftan hundi keessanuu jara keenya. Inshallah itti oofna. Mubaarak dubbadhu si afaan qabeensaa. Gara ajandaatti ummanni keenya dhufaa jira. Ummanni keenya hundinuu koppiliinki sheer godhaati akka waan inni itti dhumne. Meegaa guyyaa hadhaa yoo rabbi jedhe yoo rabbi neetworkii nu bareechee jedhe walloo mana yaalaa adaamaa jiran. Kun qunnamna jennee yaadna yoommoo akkaataa mijachuu didee neetworkii mijachuu dides waan mari'atamuu qabu mari'annee namoonni hedduun sila mana baneen ture dhimma wayiitii asli mana baneenaan walumaan mari'annee mana baneen ture afeera immoo jennaan ani dhiisee ajandaa gara biraatti immoo gara siyaasaa xiqqoo wayiitti deebisee dubbataa ture amma wannan jedhu namoonni hedduun keessaan gaafataa jirtu gargaarsa walloo hin dhaabanne hadda akka boqonnaatti fudhaa yoo danda'ame ziyaaraa ummata walloo mana yaalaa jiran jedhaati fudhaa guyyaadhaan jedha asli afaan tasii qabe dubbadha. karaa takka yaadni kiyyaa fi ka Ustaad Hamzaa yeroo baay'ee warra miidiyaa kanaan ta'u dubbadhu moodhiisu. Dubbadhu asli kiyya qarcabxeen hayaatu. Dubbii filkaan adiitti tola. I know qaachwaallo. Yaadni kiyyaa fi ka Ustaad Hamzaa yaw isinin ta'u anillee nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti barate isaanillee nama ilmii qomaa qabu. Namni barate kun gizee waan barate irraa isin barsiisu isinin ta'u amma waan tokko jira jara keenya. Waanni xiqqashoo namni keenya hin hubanne jira. Namni keenya kuni amma Oromoo yeroo ammaa kana jiru sadi. Inni tokko dheedhiidha. Tokko ka bilchaate. Tokko ka gubate.
sinigale amma kanu rakkisaa jiru ka gubate san illee miti ka gubate hojiin alaayyuu ta'e nyaata gubate nyaatani ka bilchaatellee nu rakkisaan jiru dheedhiin nu rakkisaa jira hamma dandeenyen dheedhii keenna haa bilcheessinu haa barsiifnu haa gorsinu kun asiin hoomorkiidha hojii manaa isiniif haa ta'u inni itti aanu immoo warri mubaarakis haa ta'u ustaaz Hamzas haa ta'u everythingis haa ta'u komatu dhugaa qaba anamma namni fere yoona komate maana komattan namaan hin jedhu waggaa dheeraa mubaarakii karatti wal dhabne marse attis faarfamuun barbaadin rabbiif godhi dirqama oromummaa keetii godhi jedhaanii ture yeroo baay'ee akka kiyyatti akka atliititti yeroo komatamtan waan dalagaa jirtuuf komatamta waan ta'eef ati fuuluma duratti siqi